Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Ameen. Kabajamtoota jaallatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyo kan isin jaallatu, isinis Waaqa keessan kan jaallattan, iddoo hunda teessanii biyya alaaf keessa teessanii tokko Itiyoopii kan daawwattan, nagaan Waaqayyoo lafa jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Eeyyeen maqaa Waaqayyoo yeroo hunduma kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akkasuma Waaqayyoon kan nuuf deesse haadhi keenya dubaroo Maariyaamiin maqaan ishee yeroo hundumaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akkasuma maqaan ergamoota Waaqayyoo, qulqulloota Waaqayyoo, wareegamtoota Waaqayyoo akka kennaa fi soba Waaqa biraa argatanitti maqaan isaanii kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Eeyyeen dhaggeeffattoota keenya akkuma yeroo darbe beeksisa irratti isin beeksifne tokko Itiyoopiin barnoota wangeelaa walitti fufaa ta'e qabatee isiniif dhiyaatee jira waan ta'eef kinooti qophiin keenya wangeelaa kutaa tokkoffaan itti fufaa. Nu daawwadhaa, nu hordofaa. Tokko Itiyoob sabiskaraayib sheer gochuudhaan faana taasisin jenna. Kallattumaan gara barnootatti ceenaa nu daawwadhaa. Yommuu soomtan of dhokaatii soomaa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Kabajamtoota jaallatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan isin jaallate sa'aatii kanaan guyyaa kanaan kan isin ga'ee maqaan isaa qulqulluun kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akkasumas maqaa isaa waamnee yoomuu irraa dhiisuu kan hin dandeenye abaaboo jannataa obboleettii ergamootaa kan taate haadha keenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaamiidhaafis galanni ulfinni bara baraan haa ta'u. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti yogguu soomtan of dhokaatii soomaa jedhee abbaan keenya kan dubbate wajjin mata duree kana godhannee kan wajjin laallu ta'a. Egaa yaa maatii Waaqayyoo bakka jirtanitti biyya alaa teechanii biyya keessas teechanii tokko Itiyoobii kan hordofaa jirtan barnoota isaa qophii haalaan kan qopheeffatee dhiyaatedha. Kanaaf amma kallattumaan gara barnoota keenyatti seennaa. Yommuu soomtan of dhokaatii soomaa jedhee abbaan keenya Maatiyos kan dubbatedha. Nuti garuu biyya lafaa kana keessa yeroo deddeebinutti akkamitti soomnaa kan jennu ofuma keenyaaf gaaffii nuuf haa ta'u. Namoonni tokko tokko gaafa ilaallu ani sagalee Waaqayyoon soomaa jira, soomatan jira, sooma gooftaa sooman jira jedhee kan dubbatu kan of dadhabsiisee gad of qabee daddalachaa'ee deemu namummaa isaa kan gad of baasu ani soomatan jira jedhee kan dubbatudha. Kuni garuu immoo dogongora. Nuti kan gad of qabuu qabnu namummaa keenya akkasuma keenyaan keessa keenyatti gadi soomudha malee namummaa keenya of dadhabsiisnee akka namni ba'aatti nuun ga'utti soomuun nurra hin jiraatu. Maaliif laphee keenyani kan soomnu? Foon keenya miti, laphee keenyani, lubbuu keenyaaf akka ta'uufitti jechuudha. Kanaaf abbaan keenya Maatiyos maal jedhe? Yommuu soomtan of dhokaatii soomaa. Nama dhokachuu osoo hin taane Waaqayyo dhokachuun nurra jiraata. Nama fuulduratti nan sooma jechuu osoo hin taane Waaqayyo laphee keenya nin soomna nuun jechuu qaba. Waaqayyo isin garboota koo tanaaf soomuu qabdan nuun jechuu qaba malee nama fuulduratti namni kun hin sooma nama Waaqayyooti namni akka nuun jedhu hin barbaadina. Kana kan barbaadan warra garaadhaaf deeman malee warra sagalee Waaqayyootiif deeman miti maatii Waaqayyoo. Yommuu soomtan of dhokaatii soomaa jedhee qulqulluun kan dubbate nuti of dhoksinee soomuun nurra jiraata. Soomuu keenya kan beeku si'ii fi Waaqayyo duwwaa ta'uu qaba. Malee nama biraa ta'uu hin qabu. Maaliif? Soomii kana sooma jireenyati. Soomni nu sooma jiru kun sooma jireenyati. Amma kan keessa irra kun sooma injifannoo seexanaa jedhamee kan waamamu, sooma guddicha gooftaa keenyaa yookiin sooma Abiyyii jedhamee kan waamamudha. Kanaaf yaa maatii Waaqayyoo, sooma injifannoo jedhamee waamama. Akkamitti sooma injifannoo jechuun namoota sooman, namoota gaabbii galan seexanni kiiloomeetira hedduurraa fagaatti. Yoo xiqqaate kiiloomeetira 10 olirraa kan fagaatu, 40 ol kan fagaatudha. Kanaaf nuti immoo yeroo soomnu of dhoksinee soomuun nurra jiraata. Kan soomuu qabnu keessa keenyatti malee isa alaa miti. Isa alaa mul'atu miti. Isa alaa mul'atuuf hin joorinaa jedhe abbaan keenya qulqulluun Phaawulos. Isa keessa mul'atuuf jooraa malee isa alaa mul'atuuf hin joorinaa. Isa kan alaa mul'atu kan biyya lafaati. Inni kan keessa mul'atu garuu kan Waaqayyooti jedhee dubbata sagalee Waaqayyoo. Yaa maatii Waaqayyoo sagalee kana kan dhagaa jirtan qalbiin dhaggeeffadhaa. Isa keessaaf mul'atuuf dhimma isa alaatiif hin joorinaa.
Namni tokko isa keessatti dhimmee isa alaatiifis dhimmuu hin danda'u. Maaliif qulqulluun waan isa akkuma dubbatetti namni tokko biyya lafaa jaalachuutti hin bitaminii. Biyya lafaa jaalachuutti kan bitamu yoo ta'e abbaa samii jaalachuunsaa keessa hin jiru jedha. Kanaaf yommuu biyya lafaa jaalachuun nurra hin jiraatu. Eenyuun jaalachuu qabna? Abbaan keenya dhugaan Iyesuus Kiristoos hoolicha qanaari'oo guyyaa jimaataa kan fannoorra oole kan nuuf jedhee qullaa taa'e kan nuuf jedhee waraanname kan nuuf jedhee qoree mataa isaa irratti baate fuula keenya nuuf bareeche hancufa irratti tufame yaa maatii Waaqayyo isa jaalachuu duwwaa qabna. Fakkeenya kan nuuf ta'u abbaa keenya Daawit fudhanna. Soomuu irraa kan ka'e jilbi koo na hollate foon dhabuu koorraas kan ka'e nan dadhabe. Faarsaa 108 gubbaarratti jecha kan arganna yaa maatii Waaqayyo. Qulqulluun Daawit soomuu koorraa kan ka'e jilbi koo na hollate foon dhabuu koorraas kan ka'e nan dadhabe. Ilaalaa yaa maatii Waaqayyo warroonni Waaqayyo duukaa bu'an akkatti dubbachaa turan. Kana labsaa turan. Nuti garuu har'a akka fedha garaa keenyatti sagalee Waaqayyoo kana keessaa kunnee ishee fooniif dhadhaa jettu kana keessaa kunnee waan biraa keessa goona. Jecha biraa keessatti daballa. Garuu sirrii miti jecha biraatti dabaluu nu barbaachisu. Jecha biraa keessa kaa'uu hin qabnu. Sagalee Waaqayyootti dabaluu hin qabnu. Sagalee isaa sanii fudhannee jiraachuun nurra jiraata malee sagalee biraatiin jiraachuun hin barbaachisu. Nuti kan dhaggeeffachuu qabnu sagalee gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos qofaadha. Warroonni Nanawwee sababa cubbuu hojjetan irraa kan ka'e, sababa badii hojjetan irraa kan ka'e, soomanii gaabbii galanii Waaqayyoon araara argatan. Maaliini? Soomanii. Maaliini? Gaabbii galanii. Akkamitti soomanii? Guyyaa hedduuf gaabbii galanii horii manaatis namoonni kamiyyuu osoo nyaata nyaatin nyaata isaanii qannasanii gara Waaqayyootti ol iyyan. Yaa Waaqayyo nutoo cubbuu hojjenneerra, nutoo balleessaa hojjenneerra har'aaf nu oolchii. Abbootii macaafa abbootii firdii illee ilaaluu dandeenya. Yaa Waaqayyo nuti cubbuu hojjenneerra, nuti badii hojjenneerra har'aaf garuu nu oolchii. Har'aaf garuu waan barbaade nurratti raawwadhu. Saba isaan gaabbii galanii soomanii sagadanii Waaqayyoon dhiifama gaafatanii wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irraa hanga 5tti argachuu dandeenya. Dhiiga fifoo Waaqayyo fudhatanii gaabbii galanii sana boodatti dheekkamsi Waaqayyo gara araaraatti jijjiiramee ulfinnii fi galanni Waaqayyo keenyaaf haa ta'u. Dheekkamsi Waaqayyo araaraatti nu jijjiiramu yoo nuyi gaabbii galle. Gooftaan keenya maal jedhee dubbateera? Kunoo bishaan ho'an, kunooti bishaan qorraan kan barbaaddetti seeni. Kinooti ho'i koo, kinooti qorri koo yoo barbaadde abidda yoo barbaadde jireenya bara baraatti seeni nuun jedhe nu gaafata. Fedha keenya itti seenna. Abiddattis fedha keenya itti seenna. Ba'umma karaadha garuu Waaqayyoon nu waa baafatu. Namaatii Waaqayyo. Har'as biyya lafaa kana kan fudhatee jiru. Sagalee Waaqayyoo keessaa gatanii soomuun nu barbaachisu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu soome kan jedhu baay'ee jiru. Dhugaadha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu soomeera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan makaraa nu argeera. Sooma guddaas nu soomeera guyyaa 40 halkan 40 nu soomeera. Nutoo soomuun nu barbaachisuu nutoo nyaata kana lagachuun nu barbaachisuu nu barbaachisa malee innoo nu soomeera. Innoo nyaata namaaf hin nyaannere maaf nyaatture innoo du'eera maaf duuture du'an didduure mataa garanaa dannee garanaa dhiisuun hin danda'amu. Maaliif sagalee Waaqayyoo kan kun fudhannee kun dhiisuun hin danda'amu waan ta'eef inni nuuf soomu jennee dhiisneera. Inni nuuf du'aa maaliif duune jennee dhiisuun nurra jiraata. Kanaadha Ortodoksii Tawaahidoon isheen sirreen kan barsiistu. Manni qulqullummaan keenya kan labsitu waa'ee kanaadha. Waa'ee soomaa gadi qabummaan soomiin daandii fayyinaa akka ta'e, soomiin karaa jireenyaatti akka nama fidu kan labsitu isheen sirreedha. Garuu hin qallatti hin cittu. Namoonni baay'ee waraana garaagaraa itti darbatu. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waraana kana jalaa nu haa baasu. Soomuun gooftatti nu dhiyeessa malee gooftarraa nu fageessu. Maaliif Addaamii fi Hewaanii gannattii keessaa kan baase, Addaamii fi Hewaanii gara Si'oolitti kan isaan darbachiise maa inni isa nyaatanii miti? Isa nyaatanii. Kanaafuu immoo nyaanni nu xureessa. Nyaanni gannattii keessaas nu baaseera kunooti ragaan.
Addaamii fi waan gannatii keessaa kan baase nyaata. Beekna har'oon warroonni jaallanne karaa keessa Yesuusni fudhadhaa inni Yesuus lallaban. Beekan sagalee kana. Yesuusni akkamitti fudhadhaa? Yesuusni akkamitti fudhachuu danda'a? Jaarsa tokko jira. Amantaa isaatiin baay'ee cimaadha. Baay'ee jabaataadha. Warroonni jaallamni warroonni garaadhaaf deeman jaarsa kanatti dhiyaanne jaarsa kana dogongorsiisnee mana amantaa kana keessa hoo baanne namoonni isa laalanii bahuu danda'an jedhanii yaadan. Yaada isaanii ilaala. Yaada faallaa. Kana yaadan. Garuu hin danda'amu. Waaqayyo nama isaa wajjin jira waan ta'eef. Sana boodatti Yesuusin fudhadhu. Yesuus mana kee dhufeera fudhadhu. Nama dhaqe malee. Yesuus kunoo dhufeera. Akka Yesuusitti of laalu. Akka ergamaa Waaqayyootti of laalu. Akka dubaroo Maariyaamitti of laalu. Garuu isaan sirrii miti. Maaliif humna Waaqayyoo osoo baatanii hin jirre humna seexanaatti kan isaan baatanii jiran. Ortodoksii Tawaahidoon garuu humna Waaqayyoo baatteetti. Humni Waaqayyoo yeroo qofaatiif kan nuuf qabne karaa dubaroo Maariyaamitti nuuf kenname. Misiraachoon Gabri'eelin gaafa itti himu. Humni Waaqayyoo si eegaa afurii Waaqayyoo si golbooma jedhee gaafa itti dubbatutti humni Waaqayyoo kan kenname dubaroo Maariyaamiidha fi karaa dubaroo Maariyaamiitti namni deemne immoo humna Waaqayyoo hin qabu. Misiraachoo. Humni Waaqayyoo Ortodoksii Tawaahidoo qofarra kan inni jiru. Kun garuu fayyaa dalaga. Kun garuu fayyaa iyya. Humna Waaqayyoo arganne jedhanii kun gangalata. Humni Waaqayyoo nama gangalchiisa. Humni Waaqayyoo nama kuufisaa. Isa kufe kaasa. Isa du'e boolla keessa kaasa. Abbaa keenya Abrahaamii fakkeenya fudhadhaa. Afurri qulqulluun abbaarra bulee. Irmarra bulee gara awwaalchinitti gaafa dhaqu. Awwaalcha keessaa guyyaa abbaa araazaan. Kootu bahee gara liilatti jedheni. Gara liilatti jechuun immoo gara alaatti kootu bahee jechuudha jedheni. Awwaalcha keessaa gara alaatti bahe. Awwaalcha keessaa ka'e Alaazaar nama wajjin wal qixxaatee bakka namaa deemuu gaafa jammaru namoonni isa ajjeesuuf barbaadan jedha. Waaqayyo nu fayyisa. Namoonni nu ajjeesuuf barbaada. Waaqayyoon jireenyatti nu waama. Namoonni jireenya keessa nu baasuu nu barbaada. Kuni garuu hin danda'amu. Waaqayyo kan barbaade fudhatee kan barbaade dhiisa. Fedha isaati waan ta'eef. Garuu inni immoo hunda keenya nu fudhata. Hunduma keenya nu jaallata. Maaliif ilmoo kun hin jedhee fannoo gubbaarratti kunoo kanan raawwadhe kan hunduma isaa siif jecha. Kanan garafame kana hunduma isaa siif jecha jedhee kan inni dubbatu inni addaan nu baasu. Inni nu layya'u. Nu ijoollee isaati garamitti addaan baasare. Kanaafuu afurri Waaqayyoo nu kuffisu nu kaasa malee. Kanaaf warroonni afuura Waaqayyoo arganne jedhanii kufan, warroonni afuura Waaqayyoo qabne jedhanii gara lafaa ilaalanii kadhatan, warroonni ija isaanii curuunfatanii kadhatan kun sirrii miti. Sagalee Waaqayyoo irraa illee nu fageessa. Seera uumamaa boqonnaa 46 kaasnee gaafa laallu cunuunfadhaa itti fufaa amma naasuu isinitti dhufaa. Cunuunfadhaa maal ta'a? Itti fufaa amma naasuu isinitti dhufaa. Cunuunfatee kan kadhatu itti faradama. Ilaalaa yaa maatii Waaqayyoo. Osoo jecha kana argu maaliif cunuunfadhee kadhadhaa? Osoo jecha kana argu soomii Waaqayyoo maaliif hangataa? Seera koo kan na jalatti jiraate seera koo eegi. Yohaannis 5:15 irratti kan na jalatti jiraate seera koo eegi. Yesuus hin jaalanne taran seera isaa eegum. Seerri isaa maayinni? Ana malee Waaqa biraa waaqessin. Hin sagaagaliin hin ejjiin hin haatiin hin soobin. Sobaan dhugaa namarratti hin bahin. Kanaadha. Seera isaa yoo eegne haaltu mootummaa isaa bara baraa ta'uu dandeenya. Seera isaa yoo eegin garuu gonkumaayyuu mootummaa Waaqayyoo ni ulfaata. Seerri isaa soomuun seera isaati. Soomeen nu agarsiise waan ta'eef. Kunooti. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 2:10 soomii qulqulluus labsaa. Sooma qulqulluus labsaa. Abbootis qulqulluus waamaa. Jaarsota maanguddoota ijoollee daa'imman osoo hin jedhin namoota biyya san keessa jiraatan hunduma isaatiyyuu waamaa. Soomii qulqulluu labsaa. Kanaaf yaa maatii Waaqayyoo waan macaafa qulqulluu irra hin jirre hin hojjettu. Manni qulqullummaan keenya. Manni qulqullummaan keenya wangeelaa kan hundooftee deemtu. Hundeessa namaatiin osoo hin taane hundeessa Waaqayyoo kan Waaqayyo nuuf hundeessee nuuf kenneen kan nu deemaa jiru. Kanaadha. Nuti warri soomnu immoo kennaa qabna. Kennaan keenya maayinni? Wangeela Luqaas boqonnaa 6:21 irratti gammadaa isin kan beeloftan quufuuf jirtu. Isin kan maal taatanii? Beeloftan quufuuf jirtu. Akka quufuuf jirru beekna lubbuun keenya.
akka quufuuf jirtu beekti lubbuun keenya. Nuti garuu ofirratti hin beeknu malee. Nuti garuu ofirratti wallaalle malee. Nuti garuu barruu Waaqayyoo keessaa buune malee. Barruu isaa keessatti nu ilaalan Waaqayyo. Nuti jalaa mucucaati malee. Nuti jalaa kufe malee. Nurraan jammarreem kufuun kun abbaa keenya Addaamii fi waan irraa jammarame. Gannatuma keessatti jammarameeti. Kanaaf karaa dubaroo maaramiitiin gannanni nuuf banameera. Daandii dubaroo maaramiitiin nuuf baname kanaan immoo jabaannee dhaabbachuun nurra jiraata. Yoo kana hin taanetti gannanni Waaqayyoo harka keenya keessa hin jiru. Nuti kan jirru harka seexanaa keessa jechuudha. Kanaafiyyuu immoo tsoomuun sagaduun daandii Waaqayyoo irraa nama fageessu. Maal lama godha malee nama cimsa malee. Tsoomuun nurra jiraata. Gaabbii galuun nurra jiraata. Dhiifama Waaqayyoo argachuun nurra jiraata. Yeroo tsoomnu kana immoo akkamitti tsoomna? Yeroo tsoomnu akkamitti kan tsoomuu qabnu? Namoonni keenya gurri keenya waan addaatti kan dhaga'u. Afaan keenya waan addaa dubbanna. Miila keenya gara addaatti deemna. Gara addaatti deemuu hin qabnu. Gurri keenya waan dhaga'u hubachuu qaba. Waan hin dhageenye hubachuu hin danda'u waan ta'eef yoo hubate malee galma hin ga'u waan ta'eef. Miila keenyaan bakka mana qulqullummaatti deemuun nurra jiraata malee kallattii hin taanetti deemuun nurra jiraatu. Maaliif namoonni tokko tokko gaafa laallu sirbii aadaa keenyaa, sirbii aartii keenyaa nuun jedha. Waaqayyoo akkas jedhaare, isinoo akkas jettuure, Ortodoksii Tawaahidoo akkas jedhaare akkas hin jedhu. Sirbii mallattoo xaa'otiiti ta'uu hin dagatinaa. Morma Yohaannis Cuuphaa kan mursiise sirbaadhaa jedha. Maarqos 6:26 irratti. Morma Yohaannis kan mursiise maalidha? Sirba. Maaliif sirba na barbaachise ree? Maaliif as sirba ree? Sa'aatii sooma keessa jirutti waan hin taane maaliifan dhaggeeffadha? Waan hin taane maaliifan hojjedha? Hojjechuun narra hin jiraatu. Sirbi mallattoo seexanaati. Mallattoo seexanaa wajjin dhama'uun, mallattoo seexanaa wajjin jaanjuun narra hin jiraatu. Seexana wajjin tokko maaliif ni yaada? Seexana wajjin tokko maaliif taanaa? Seexana wajjin tokko ree jedhee nu gaafata abbaan keenya. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 8 ilaaluu dandeenya. Seexana wajjin tokko akka taatan hin barbaaddu. Tokko akka taatan hin barbaaddu. Hin barbaannu. Maaliif abbaa Waaqayyoo qabna, Waaqa qulqulluu qabna waan ta'eef maaliif seexana wajjin hin barbaadu? Seexana wajjin tokko ta'uu hin barbaannu. Waaqayyoo wajjin garuu tokko ta'uu barbaanna. Daandii Waaqayyoo irra deddeebi'uu barbaanna. Gurri keenya kan hin dhaggeeffachuu qabu sirba osoo hin taane sagalee Waaqayyooti. Sirba osoo hin taane maalidha? Sagalee Waaqayyooti. Sooma keessa yeroo jirrutti immoo waan dhaggeeffannuu fi waan dubbannu beekuu qabna. Akkas jedha. Maal akka dhaggeeffachaa jirtu addaan baasii jedha. Yookaan beektayii waan dhaggeeffachaa jirtu kan hin beektayii. Maal dhaggeeffachaa jirraa? Sirbaayii, faaruudhaayii. Maal inni faayidaa isaa nu beektanii? Maarqos 4:24 irratti jecha kan arganna. Waan dubbachaa jirtu kana beektayii wattaayii. Hin dhaggeeffatta addaan baafattee beektayii. Kanaafuu addaan baafachuun nurra jiraata. Beekuun nurra jiraata. Waan hojjechaa jirru yoo beekne malee, yoo hubanne malee hin danda'amu. Hubachuu qabna. Dhaggeeffachuun duratti hubachuu qabna. Amantaan kun garam nama geessaa? Kunoo garamitti nama fidaa? Amantaan Ortodoksii Tawaahidoo kallattii ishii kallattii jireenyatti immoo kallattii isii oliitti gaafachuun nurra jiraata. Hubachuun nurra jiraata. Yoo hubanne malee, yoo gaafanne malee, yoo baranne malee dhaaltuu mootummaa ta'uu hin danda'amu. Akkamittan dhaaltuu mootummaa ta'a jennee gaafachuu qabna. Abboota keenya. Abboota keenya yoo gaafanne abboota keenya irraa argachuu dandeenya waan ta'eef. Macaafni qulqulluun jiran lafa nuu kaa'amanii tsoomaa, sagadaa jedhee kan dubbatu jira waan ta'eef. Manni kiristaana keenya Ortodoksii Tawaahidoon tsoomii iddoo lamatti qooddee ilaalti. Iddoo lamatti. Innis tsoomii ajajaa, tsoomii dhuunfaadhaan tsoomamu. Tsoomiin ajajaa maal fa'aadha? Jennee gaafa laallu tartiibannoo jiran. Tokkoffaa irratti tsoomii guddicha tsooma gooftaa keenya jedhamee kan waamamu kan amma keessa jirru kana yaa maatii Waaqayyoo. Fakkeenya malee homaa jechuu hin dandeenyu waan ta'eef nuti. Lammaffaa irratti tsoomii duuka bu'ootaati.
sadaffaa irratti tsoomii raajotaati, arfaffaa irratti tsoomii filchataati, shanaffaa irratti tsoomii ifa kan gaadiiti, jaaffaa irratti tsoomii warra naawweeti, torbaffaa irratti immoo tsoomii fayyinaa kan ta'e roobiif jimaataati. Yaa maatii Waaqayyo. Kanaadha. Tsoomii kana torban labsiidhaan kan tsoomtu Ortodoksii Tawaahidoon amantii kiristaanaa kan jedhamne maqaa Kiristoosin, Amaanu'eel kan jedhamne maqaa amantootaati. Kanaafiyyuu tsoomii kana kan labsitu. Tsoomii dhuunfaa jechuun immoo laphee keenya fi abbaa gaabbii wajjin himanne waan cubboo jenne kan tsoomnu sun tsoomii dhuunfaa jedhama. Yeroo hundaa anuu tsoomiin nama barbaachisu warra jedhu miti. Nuti akkasii miti. Wangeela qulqulluu nu doomne deemna. Macaafa qulqulluudhaan kan nu deemnu waan ta'eef. Afaan kiyyaa yeroo hunda tsoomna jenna. Garuu waan hin taane hojjenna. Miila kiyyaa waan gara hin taane deemna. Garuu gara hin taane deemaa jirra. Maaliif? Gara mana kootti koottaa. Na kadhadhaa isiniifan banaa. Ankaakkaa isiniif banamaa. Wangeela Maatiyus boqonnaa 7:7 irratti. Balbala koo rukutaa isiniif banamaa. Ankaakkaa isiniif dhaga'ama. Maaliin ankaakkoomnaa? Maaliin rukunnaa? Tsoomii, kadhannaa, siddatiidhani. Jilbi koo yoo Waaqayyoon beekin, jilbi koo yoo Waaqayyoof hin jilbifatin, akkamitti jilba kiyyaan Waaqayyo beeka jennaa? Akkamitti Waaqayyoon hin beekanna laphee keenyan? Harki keenya Waaqayyoof kan jilbifachuu qaba. Waaqayyo beekuudhaan duratti qaama keenya hundumaan Waaqayyoon jilbifachuun dura jiraata. Kan hin taane taanaan Waaqayyo beekuu hin dandeenyu. Nuti meeshaa maaliiti? Meeshaa maalii ta'uu qabnaa? Meeshaa Waaqayyoo ta'uu qabna malee meeshaa seexanaa ta'uu hin qabnu. Meeshaa seexanaa akkamitti taana? Meeshaa Waaqayyoo akkamitti taana? Daddabarsanii wajjin ilaala yaa maatii Waaqayyoo isaatti kan wajjin. Meeshaa Waaqayyoo gaafa jennu sagalee Waaqayyoo gaafa sitti dubbatu, gaafa sirra taa'ee dubbatu. Ati nama cubbuus hojjettu gaafa taatus Waaqayyo garuu sirra taa'ee gaafa dubbatutti ati meeshaa Waaqayyoo taateerta. Ati hin beektu malee. Gara mana Waaqayyootti deemtee gaafa tajaajiltu ati meeshaa Waaqayyoo taateerta. Ati hin beektu malee. Tajaajila qulqulluu gaafa hojjettu ati mana Waaqayyootiin meeshaa taateerta. Ofii keetiin beektu malee. Meeshaa seexanaa gaafa taanu jirra. Ilma kiristaanaa jedhamne, ilma Iyesuus Kiristoos abbaa jaalatamaa keenya jedhamne meeshaa seexanaa kan taanu jirra. Har'allee gonfoo kabajaa dhiisne gonfoo salphinaa kan uffannu jirra. Maaliif nu barbaachisee gonfoo salphinaa uffachuuni? Maaliif nu barbaachisee gonfoo mana Waaqayyoo keessa nama baasu? Osoo kan Waaqayyoo qulqulluun jiru. Maaliifan gonfoo salphinaa baadha? Baachuun qabu malee. Namoonni tokko jiran har'as qaama isaanii irratti waan garaagaraa kan dabalan. Yaa gooftaa waan ati naa hojjette kun xiqqoo natti hir'ate nan dabaladha xiqqoo nan bareechifadha jechuudhaan gaafa qaama keenya irratti waa daballee argamnu. Kanaafuu qaama keenya irratti illee waa dabaluun, waa ida'uun nuun barbaachisu. Gonkumaayyuu nuun barbaachisu. Kan gooftaan keenya Yesuus nuu kenne gahaadha. Meeshaa Waaqayyoon keenya nuuf kenne gahaadha. Meeshaa seexanaa baattanii hin deemina. Meeshaa seexanaa baattanii hin tsoomna hin jedhina. Meeshaa seexanaa baattanii sagalee Waaqayyoo beekna hin jedhina. Meeshaa Waaqayyoo baattanii gara mana Waaqayyoo tolfamaatti hin deemina. Waaqaan jedhamu garuu namni waa itti hoggaase Waaqa tolfamaa jedhama. Waaqa tolfamaa jechuun jecha Waaqayyoo yookaan jecha Waaqa qulqulluu yookaan fuunee Waaqa tolfamaatti geessuu hin qabnu ture. Garuu waan namoonni itti moggaafate ittiin beekaniif Waaqayyoon itti moggaafame. Jechi Waaqa dhuguun jecha qulqulluudha waan ta'eef. Kanaafiyyuu yeroo tsoomnu of dhoksinee tsoomuu qabna. Gad of qabnee tsoomuu qabna. Yoo gad of qabnee tsoomne Waaqayyootti dhiyaanna. Yoo gad of qabnee tsoomne daandii Waaqayyootti arganna. Gannatii Waaqayyootti arganna. Kanaafuu of dhoksinee tsoomuun nurra jiraata. Gad of qabnee tsoomuun kan keenya. Waaqayyo gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos gaafa tsoomutti gad of deebisee warroota rakkatan gargaaree, warroota dhukkubsatan gargaaree, warroota haadhaaf abbaaf hin qabne akka haadhaaf abbaatti ta'ee gargaaree nyaachisee obaasee kan tsoomaa turedha. Gad of qabummaadhaan keessa isaatti kan tsoomu kan beeku qabnu keessa keenyatti nuyi fi Waaqayyo qofa beeku qaba tsoomuu keenya. Kanaan namni biraa nu beekuun nu barbaachisu. Fakkeenya tokko isinitti hime mucaa tokko jira biyya keessa. Baay'ee tsoomaa. Sa'aatii 12 sa'a 3 ta'a. Guyyaa guutuu oolee halkan sa'a 3 faatti nyaata. Dhageettii qaba nama biratti. Namni kun maqaan isaa deemee jira. Maqaan isaa fagaatee jira mucaan kun. Maaliin? Hin tsoomaa. Hin sagadaa. Daandii Waaqayyoo irra deddeebi'aa jedhanii namoonni nama kana fageessaniiru. Har'as jiran namoonni tokko.
maqaa barbaachaaf sagalee waaqayyoo kan jijjiiran, maqaa barbaacha sagalee waaqayyoo laawwatanii karaa ofii barbaadetti kan jijjiiran jira. Kuni garuu hin danda'amu. Sagalee waaqayyoo jijjiiruu osoo hin taane karaa sagalee waaqayyoo jedhetti deemnee jiraachuun nurra jiraata malee. Sana booda mucaan kuni nama biratti dhageettii qaba, gurra qaba waan ta'eef Phaaphaasiin tokko namni qulqulluun kuni dhagahe maal kan jedhu mucaan qulqulluun tokko jira. Sagalee waaqayyoo hordofa sirriitti tsooma jedhanii dubbatan uummanni. Gaaf kanaa namni qulqulluun Phaaphaasiin kuni mucaa kana gara ofiitti waame. Maal gochuuf? Sagalee waaqayyoo barsiisuuf, sagalee waaqayyoo hubachiisuuf, akka inni amantaa isaatti jabaatuuf, akka inni daandii mana waaqayyootirraa hin fagaanneef hubachiisuudhaaf. Gaaf gara isaatti ofiitti waamu nagaa waaqayyoo kenneefit teechisee, nagaa waaqayyoo kenneefit eebbisee zinjiree fuuldura walii ta'anii wal ilaaluu jammaran. Maal gochuu jammaranii? Wal ilaaluu jammaran. Gaafa wal ilaalanii mucaan kun hin dadhabe, hin nuffe, maal nuffa? Taa'uu dadhabe. Zinjiranii caaslisanii wal ilaalaa jiru. Ilaalaa meessinuu isinitti ulfaatu. Sa'aatii dheeraa taa'anii wal ilaalan. Gaafa sa'aatii dheeraa ta'anii wal ilaalan kana abbaa jedheen. Oo ilma koonnaanii nan dadhabe maaliif callistanii teechanii na ilaaltu? Waan ittiin dubbattanii maali jedhee gaafa gaafatutti ilma koo kan amma hojjechaa jirtu kun hojii lubbuu keetiiti waan ta'eef hin dadhabdee. Garuu kanatti biyya lafaa keessa hojjechaa jirtu sun immoo hojii gurra keetiiti. Gurra keessa sooma jirta, gurra keenya nyaachaa jirta. Malee sooma waaqayyo sooma hin jirtu. Maaliif akka sireessee taayyaa maatii waaqayyo? Namni kun dhageettii waan qabuuf sooma. Garuu laphee isaa keessan kan inni sooma jiru sooma qulqulluu miti. Sana boodatti qulqulluun kun teechisee barsiisee gurra namoota keessaa bayi, afaan namoota keessaa bayi, of dhoskii soomi. Kanaaf ilaalaa jecha kanaa fudhannee kan mata duree godhannee kan barsiisnu. Yogguu soomtan of dhoskaa sooma kan jennee dubbannu kanaafidha. Ilaalaa fakkeenya malee hojjettu manni amantaa keenya. Afaan namaa keessaa bayi, gurra namaa keessaa bayi. Sooma kee akkamittis akka soomtu amma sin hubsiisaa jedhanii hubachiisutti gattaa'e. Akkuma sii galteerraa sa'a sadiirraa jammarii akka namni si arganitti jedheen maal gochuudhaaf? Gurraa fi afaan namaa gidduudha ba'uudhaaf. Sana boodatti sa'a sadii jammare. Hin soome sa'a haga sa'a sadii sa'a ja'a godhate. Hin soome haga sa'a sagalii godhate. Hundumaa akkatti dabalachaa deeme. Amma namoonni kun maal jechaa jira? Mucaan kun maal ta'e? Duraan sa'aatii 12 sa'aatii 3 sa'a 6 ta'a harkan keessa har'a maaliif akkatti nyaata? Bakka mucaan kun dogongoreera jedhan. Afaan namoota keessaa ba'aa jira mucaan kun. Waaqayyo karaa jireenyatti waammachaa jira. Sanii booda mucaan kun of dhoskee soomuu jammare. Namoonni mucaan kun sooman jira jedhanii amananiiru waan ta'eef inni garuu of dhoskee soomaa jira. Kanaaf of dhoskaa sooma jedhee abbaan keenya Maatewos kan inni dubbate. Nullee of dhoskinee soomuun dirqama kiristaanummaati. Gad of qabuu hin qabnu. Of dhoskinee yoo soomne Waaqayyo gooftaa keenya wajjin araaramuu dandeenya. Waaqayyo gooftaa keenya wajjin jaalala argachuu dandeenya yaa maatii Waaqayyo. Yoo of dhoskinee soomne malee, yoo gad of qabne malee, yoo kasoominaan deemne malee Waaqayyo wajjin walitti dhiyaachuun ni danda'ama. Yaa maatii Waaqayyo. Barnoota keenyaarraa asumatti dhaabuudhaaf fedhiin qabaati. Sagalee isaa kan dubbate gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos yogguu soomtan of dhoskaa soomaa jedhee kan dubbate Wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irraa jecha jiru kan fudhatee kan barsiise gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u bakka jirtan lafa jirtan hundumatti nagaan Waaqayyo gooftaa keenyaa isiniif haa ta'u nagaan turaara.